السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما اللي أرى اللي إجتي ورخنا سني في فيديو دفعت جرا مالتو جرا خنا كانت علماء قرتي نما إسان انتهين الربان حاجة دهني مالتو كان رتي إسان رتي دولشسا جتي أتي خجافي ست ذاتي فيديو خنا خيستي ني أرجت جيتي ياتا تقفى وني إسان halkaniif guyyaa arraba ulamaa'ii warra isaan gartee maqaa kanaan if iyyaamne irratti wanni isaan bobbaasu arraba gartee maallaqa arrabsane arraba ulamaa arrabsan ulamaa warra isaan hin ta'in arrabsan kanarraa itti miindaa harkatanii jechuu isaan tokkoffaa isaan warra isaan hin ta'in achitti ulamaa'iin Itoophiyaa keessa hin jirtutti warra amanu yayyartuu kanatti yayyaatoo ga'e isaan kana malee ulamaa'in Itoophiyaa keessa hin jirtuu itti warra amanuu jechuudha. Ulamaa'in Itoophiyaa keessa jirtu maali? Bakkatti maali isaan biratti ikhwaanatti beekanii jechuudha. Guruppiitu jira. Ni agartanii profaayila kana jechuudha. Guruppiitu jira. TVtu jira. Kan isaan irratti tataa'anii foon ulamaa'ii irratti nyaataa jiran. Namni agartanii jirtan. Kan foon ulamaa'ii irratti nyaatanii halkanii guyyaa fatwaadha. Ajanda silaa wanni isaan achirra walitti qabamaniif fatwaa fi garuu immoo keessa foon ulamaa'ii achirratti nyaataa oolanii jechuudha. Namni argin seerchi gootanii laaluu dandeessan. Hojii baasan booda naan jechuu dandeessan. Viidiyoo tanas laala. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheer godha.